Nagaan Waaqayyo gooftaa keenya hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Miseensonni waldaa Yesuus hunda danda'a keessatti argamtan akkasuma keessummoonnas gidduu jirtan hundi keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha. Gooftaan galataa fudhatu. Ani nagaa kooti. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Guyyoota lamaan darban egaa Waaqayyo nu gargaaree ayyaana nu baay'isetti sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalaa turre. Mata dureen jalqabnee turre yaada Waaqayyoo yookiin jaalala Waaqayyoo hubachuudhaaf jijjiiramuu mata duree jedhudha. Kaayyoon keenya jaalala Waaqayyoo hubachuudha. Jaalala Waaqayyoo hubachuudhaaf immoo jijjiiramuutu barbaachisaa innee. Jijjiiramuudhaaf maal gochuu qabna? Jijjiiramuun dirqama akka ta'e laallee dirqama keenya jijjiiramuu baannaan hin ta'u mukti akka caakkaadhaa muramee dhufetti homaa ta'uu hin danda'u. Yoo jijjiiramne ta'e nuuni akka muka caakkaadhaa muramee ofuma akkasumatti jiruuti. Akkuma dhufnetti akkuma biyya lafaa keessaa dhufnetti akkuma duraan deddeebi'aa turretti deddeebina yoo ta'e hin ta'u jechaadha. Gooftaan nu qulleesseera. Ijoollee isaa nu taasiseera. Hin jijjiiramne taanaan bakka bifni keenya isuma kaleessaati. Waldaa keessatti bifni keenya isuma kaleessaati. Yaadi keenya isuma kaleessaati. Deddeebiin keenya isuma kaleessaati. Kiristaanni jijjiiramuudha qaba. Jijjiiramuun immoo si'uma tokkoon kan dhufu miti. Lafumaa kaanii akkanumatti bakka ani jijjiiramee har'aa jalqabee bakka naama jechuu miti. Isa miti. Namni itti yaadee Waaqayyo hojii walii galee Waaqayyoon kadhachaa sagalee Waaqayyo dubbisaa obboloota wajjin tokkummaa gochaa gitee amala duraan jiru amala biyya lafaa maal sana hundumaa dhiisaa yeroo dhufee jijjiirama malee moraalumaa zim jedhee jijjiiramuu hin danda'u namni jecha. Moraalumaa namni zim jedhee lafaa ka'ee jijjiiramuu hin danda'u. Argitee nu amma fakkeenyaaf daa'ima taanee gad dhalannee booda kiiloon keenya ammanan turre dheerinni keenya sammanan turre. Ammanan turre. Nama waan taaneef nyaata barbaachisu nyaanna. Daa'imummaa irraa jalqabee zeenatu hin beekin nusitu hin beekin maatiin keenyas hin beekin kiiloon keenyas dabalaa. Akkasumas immoo dheerinni keenyas dabalaa deema. Kiristaanaas akkanumadha. Guddinni hafuuraa keenya dabalaa deema yoo sooramneedha baay'isawwe. Yoo sooramneedha. Daa'imni soorata sirrii hin arganne dhukkuba kwashiorkor jedhamu beektu kan mee googil godhaati ilaala kwashiorkoridhaati. Daa'ima miilli qaqalloo garaan ishii bokokee kan jiru jechuudha. Kun amma dhukkubadha. Lubbuudhaan jirti garuu soorata sirrii hin arganne. Bocni ishii sirrii miti. Tokkoffaa kiiloon ishii xinnaadha. Baay'ee huqqattuudha. Deebisee bocni ishii akkas. Kiristaanaan keenya boca qaba baay'isawwe amalli kiristaanummaa. Boci kun kan sirratu kaleessa walii wajjin akka laalle akka sagalee Waaqayyootti maal gochuudhaaf barsiisuudhaaf leenjisuudhaaf qajeelchuudhaafidha. Balleessaa hubachiisuudhaafidha. Karaa hundumaan jechuudha. Argite karaa hundumaan. Namoonni dhagaa koobilii yeroo hojjetanii dhagaan dhagaadha baay'ee cimaadha miti. Garuu obsaan suuta jedhanii irraa shasharafaa akka ishiin rooga afur qabaattu godhanii kunoo koobilistoonii afamee namnis konkolaataanis irra deemu kana argitu. Likka akkasuma karaa gamanaanis irraa cabsuu gamasiin irraa bifa hundumaan jechuudha. Sagalee Waaqayyo bifa hundumaan nu bocuu. Bifa hundumaan karaa hundumaan jechuudha. Karaa hundumaan nu boce. Karaa hundumaan nu boce bifa sirrii akka nuyi qabaannu godha. Achi keessa gaafa dabarru jechaadha. Achi keessa gaafa dabarru maal godhaa? Boca sirrii akka qabaatu kiristaanaan keenya boca sirrii akka inni qabaatu godhaa jechaadha. San keessan dabarru taanaan hin ta'u. Sila akkan dubbadhee socialization an jedhamu jira, resocialization an jedhamus jira. Daa'imni amma hawaasa keessatti dhalatte keessatti just socialized taate amala hawaasa sanaa fudhattee safuu hawaasa sanaa waan naannoo sana jiru sana fudhattee guddatti.
iddoo tokko immoo gara iddoo tokko gaafa deemu amala san fudhata. Keenyaa fi biyya keenya gara biyya alaa iddoo biraatu deemnee isaa wajjin sirriitti jechuudha interact kan goonu yoo ta'e namoota wajjiniin kan wal agarru yoo ta'e sirriitti amala naannoo sanaa fudhan. Bakka just asitti waan safeeffachaa turre illee gatuu dandeenya jechuudha achitti. Just normal yoonal santu nu dhaala jechuudha. Santu nu dhaala. Namni namarraa amala haaraa barachuu akka danda'u beekamaadha. Macaafni qulqulluun kanaa fi hiriyaa gadheen amala gaarii hin mancaasa kan jedhu namni nama oolee wajjiniin nama oolee sana hin fakkaata. Yeroo tokko hunda'uuf namoonni maal jedhu eenyu wajjiniin akka oolte natti miti eenyummaa keessatti ani maadhu. Maal jechuudha namicha wajjin oolte sana fakkaata jechuudha. Karaa biraa immoo maal jedhu raaddi harree wajjin oolte dhiitichoo bartii kan jedhan kuni namoonni walirraa akka isaan baranidha. Just socialized ta'an indegena hawaasa keessa jiraatan sana fakkaachaa deemu. Nuyi dhiisnee biyya lafaa dhiisnee gara gooftaa gaafa dhufnu amala kiristaanonni qabaatan kan qabaannu kiristaanota wajjiniin walitti hidhamii sirrii yoo qabaannedha. Walitti dhufeenya sirrii yoo qabaannedha. Achitti sagalee waaqaatiif barsiifama. Achitti kan walirraa barannu isadha. Soo karaa tokko jechuudha. Boca sirrii qabaata. Inji ዝም ብለን ጌታን ተቀብለን ከተቀመጥን በቃ ይሄ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ማለት እኔ እንጀሮ በቃ ዝም ጀዴ ሚናመነ ባቡራ ጌሲተኒ hindakamne jechuudha. Still edit manuma ባቡራታ አመለ ኤሪዳ በቃ hindakamne jechuudha. ስለዚህ ከዓለም የመጣንበት ማንነት ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ይቀየራል። እኛን ከኛ ከን በየለፋቲት እንፍነሱን jechuudha. ቀላል ነገር አይደለም ባይዘው በቃ ዝም ብለህ ጌታን ተቀበልን በቃ ተቀበልን አይደለም። ብዙ ነገር እንማራለን። ዋን ባዬ በረነችው አፉሪ ዋቀየ ዋን ባዬ ነው ቨርሲስ ዋን ባዬት ነው ገደረ ዋን ባዬት ነው ይጅር ከናፍሞ ኦፍ ዲራ ሐላፊነን ኬኝ እትጋፈተሙማን ኬኝ ሮሜን ደገቲና ኦፍ ዲራ ያደዋቀየ ሁበቹና እዛ ውጪ ግን ማይንዳችን ካልተቀየረ ሰሙን ኬኛ ያዲ ኬኛ ኩን ጅጅረምነ ታናን እግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት አንችልም ማለት ነው። Gooftaan kan eebbifame haa ta'u akkamitti jijjiiramna humni nu jijjiiru maali kan jedhu kaleessa sagalee waaqayyo akka ta'e sagalee waaqayyo guutamuu akka qabnu sagalee waaqayyo yaada waaqayyo waan nu barsiisuuf akeeka waaqayyo waan nu barsiisuu fi isa guutamuu akka qabnu sagalee waaqayyo barachuu akka qabnu fudhachuu akka qabnu hiika sirrii fudhachuu akka qabnu immoo zimjenneetii mute jechuudha. ትክክለኛ እንትን ካልሆነ አይሆንም ማለት ነው። namni horiilee oqalu nama billitii baasuu danda'uun kottu billitii baaseedha zim jedhee walitti bocobocu jechuudha. Argite zim jedhee አይሆንም እኮ ስለዚህ sirriidhaan hafuura qulqulluu san hubachiisu hafuura qulqulluu san gargaaruun dubbichas kan kenne isa waan ta'eef yaa'u sagalee waaqayyoo isa sirrii ergaa isa sirrii fudhanna ittiin deemna lallaba sirrii lallabna ofii keenyaafis immoo hubannoo sirrii qabaannee deemna. Kasaa ውጪ ግን dalga jechuudha. Argite reettiin garas furguugeen garas jedhan furguugee beektu miti reenoo midhaan nyaachuu deemtu hin darbatu hin deebiti. Garuu reettiin gara bitaa furguugeen gara mirgaa yoo ta'e reettii fi furguugee waliin agar nus dubbisnee hiikni isaa kan bira nuyi kan yaadnu kan bira yoo ta'e hin ta'ucha akka ofii keenyaatti fudhanna yoo ta'e akka nuuf ta'utti fudhanna yoo ta'e dirqama inni ba'aanu jedhu hin baanu hoo ta'e argite kutannoodhaan caafa qulqulluu kan dubbisnu baay'isawee kutannoodhaan waan godhaanu jedhu gochuudha waan itti abboomamu jedhu abboomamuudha. Kasaa ውጪ ግን akka ba'aatitti akka ba'aa ulfaatatitti dubbii sagalee waaqayyo fudhachuun qabu. Gooftaa Yesuus wanjoon namni anaaf jedhee baatu salphaadha cimaadhaan jedhe wanjoon waaqayyo abboomin waaqayyo abboomin dubbii waaqayyo salphaadha malee cimaa ba'aa kan nuti ta'u miti. Argite ba'aa kan nuti ta'u miti. Isas jaalalaan hojiirra oolchinu. Namoonni seera mootummaa hojiirra ni oolchu sodaataniiti. Hattuun hinatu nama fuulduratti maaliif hin qabamu. Garuu hatuu dhiisuu barbaadetii miti. Argite hatuu dhiisuu barbaadeetu hin taane seera sodaateeti. Mana waaqayyoo keessa garuu isa miti. Yoo akkas ta'e seera jala jirra jechuudha. Garboota seeraati. Seera sodaanneetu hin taane ayyaana waaqayyooti. Itti deemna isa gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa akkamitti jijjiiramna
hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan inni lammaffaan waaqayyoon kadhannee mata duree kanuma jalatti isa irraammoo walii wajjin fufna. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kanaanaaf obboloota qoobsitu laate waaqayyo yeroo kanatti immoo dubbii kee dhageenyu kana akkati nu eebbistuuf maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Yaa waaqayyo dubbiin kee jiraataadha. Dubbii keessa jiraataa kana nu soor. Dubbii kee kanaan sooramnee yaa waaqayyo kiiloon keenya akka ni dabaluuf, humni keenya akka ni dabaluuf, hubannaan keenya akka ni dabaluuf maqaa Kiristoos Yesuusiin sin kadhadha. Nuyi biyya lafaa duratti, seexana duratti yaa waaqayyo warri qallaalee warri kiiloo hin qabne akka nu hin taaneef maqaa Yesuus Kiristoosiin warri qilleensi fuudhee deemu akka nu hin taaneef maqaa Yesuusiin akkati nu gargaartuuf sin kadhadha. Boloonni koo dubbii kee haa dhaga'an, haa hubatan, haa galuuf tu kana dhaga'ani humnaan haa guutaman. Maqaa Yesuus Kiristoosii jireenyi isaanii, eenyummaan isaanii humna hafuura qulqulluutiin akka inni guutamu akka isaan murteessan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Yakkaaf cubbuu daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi. Nuyi dura keetti wallaalotas dadhabootas ayyaanni kee waa namaa ibsu, waa namaa galchu maqaa Yesuusiin amma nuuf haa baay'atu. Ulfaadhu, ati kabajami maqaa Yesuusiin ameen. Maqaa waaqayyo gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u. Egaa waan tokko beekuu qabna. Baqa mawassan allabin. Gara mana waaqayyoo erga dhufne jijjiiramuudhaa qabna. መለወጥ አለብን። አከምት ጅጅረምና ዝም ብለን በሞራል አይደለም ማለት ነው። በሞራል አይደለም። በረታን ተኮ ወጋ ኩዳላማ መነበሩም ሳይው ደደቢዬ ሂምበራቱ ይወጣ እንቆዋቱ ይወጣ ዩኒፎርም ካወቴ ዴማ ማለ በረከ ጀቹ እንደንዴ ምንም አንዳንድ ነገሮችን ብቻ ዕውቀቱ የለውም። አክሽኒ ተኮ ተኮ ብቻ ቆሳ መነበሩም ሳይጅሩ ዋን ተኮ ተኮ ዱዋ በሩ ደንዳ ትክክለኛ ነገር ካየው ደምፍ ገሩ በሩ እንደንደው ሎክ አንዳንዴ ወልዳከስ ደደቢውን ከኛ እንገደሲን እንጀራ ጅራ ካዮት ዋመምነፍ ይንበሩ ሰገሌ ዋቃ ስርት ይኑበኑ ሆቴ ሰገሌ ዋቃ እንዱብፈኑ ነጌፈኑ ይንበራኑ ሆቴ ሼራ ወልዳ ክርስቲያና በረመለ ካዮት ዋመምነፍ ካዮት ፍኔፍ ዋይ ጅሪኛ በረበራ ዋይ ሞቱማ ዋቀዮ ሳን ይንበራን ዋይ ዋቀዮ ወጅን ጅራቹ ዋይ ሀፉራ ዋቀዮት እንገጌፈመኒ ደደቢው ይንበራን ዋንመ ተኮ ተኮ አመለፈኔ akkasumattiin jiraachuu dandeenya jechaadha. Isin galamati daa'imti xiqqooni sababii maatii isaaniitiif waldaan deddeebi'u erga guddatanii booda gara biyya lafaa gara kan deeman jiru. Daa'ima ta'anii gaafa jiran hin faarfatu, macaafa qulqulluun dubbisu, shamaddanii waltajjirra ba'anii hin dubbatu xuruudha. Garuu egaa of beekanii booda gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhachuu qabu baay'ee. Egaa of beekanii booda amantiin maatii ijoolleedhaaf hin ta'u. Amantiin haadhaa hin ta'u. Garuu warrarraa hin baratu, waldaan dhaqu, waan baay'ee hin baratu. Kuni gaadha jechuun yoo of beekan of eeggannoodhaan gooftaa Yesuus Kiristoosin fudhatanii dagana waa'ee fayyinaa baratu. Daa'ima ta'anii waan hin beekne waanuma akkasumatti deeman itti fakkaata jechuudha. Daa'imni argitaniiti hin baratti, muuziqaa argitee hin dandeessu. Jechuun hin beekan gaasa tokkumatti fakkaata jechuudha. So እኛም ወልዳ ደምኔ ትክክለኛ ነገርን ካልተረዳን በቃ ልጆች ነን ባየነ ሞታ ጋፈጠን ወልዳ ከን ደመን ሰበቢ ረክነ ቀበኒቲፍ ሰበቢ ጭንቂ ቀበኒፍ በቃ ይሮ ባየ የጁ አረ ወልዳን ነቀ ሂከሜን ገላ ዋቄ ፈጤን ገላ ኦቦሎታ ወጅነን ተኩማ ጎዳዴ ገላ ከንጅ ነው ሙራስ ተውደንዳ ወልዳ አቁን iddootti rakkinarraa fayyan duwwaatti kan yaadan jiru. Obboloota wajjin yaada waaqayyoo hubachuudhaaf kan jiru nama muraasa ta'uu danda'a. የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመረዳት ፌዳ waaqayyoo hubachuudhaaf. Kanaaf yeroo baay'ee hin beektu ta'e hin beektan ta'e I don't know guyyaa konfiraansiin godhamu namoota hedduutu dhufa waldaa. Yeroo kaan immoo hin dhufan. Mandaratti koottaa wajjin kadhanna wadhan hin dhufan. Waldaatti koottaa warran hin dhufan. Gaafa konfiraansii inni jechaa waldaan dhufne hin dhufa. Keessummaa dhufaa fuula haaraa laaluuf ta'ee hin beekuun waaqayyo garuu sanumadha.
ያው ሞቲቫችን እኮ ትንሽ ችግር ነው ባይረክሻላ ቤተኒ አመ ፌዲን ከኛ በጣም ራሳችንን እናታለላለን በእውነት ከኛ ጋር ውሎ የሚያደር እግዚአብሔር እያለ እግዚአብሔር ሌላ ቦታ ነው የምንፈልገው ዋቀን ወጂን ኦሌ ብሎ ተወርጊ ነው ቶቤኩ የሮ ረኪናት ሰዎች ነንታ አዳ ኢሳቺ ከሳ ሰናምባሰዳ ለብን ከኛ ጋር ወዶ ብራው አንጅሩ ያው እንዴት ይሆናል ህብረት ለማድረግ ኦቦሎታ ወጂን ተኩማ ጎዳቹ ኦቦሎታ ወጂን ጉደቹ ከና ኦቦሎታ ራይርማቹ ከዋቀዩት ከን ሂሩዳፍ ይያዱ ምንድነው ያለ መረዳት ነው ይሄ ቦሎታ ወጂን ጅራቹን ኤበከተይ አብሮ መኖር ራሱ ወሊራ በረቹ ወቀድ ሰንኬቸ ጉደቹ ነከዱ አርኪተን ጉደቹ ነከነጁ አማ በነገራችን ላይ ጉዲና ወጂኒ ጅጅራሙ ወጂኒ ዋንጆ ባየቱ ጫባ ደም መጫምኑ ቁልቁሉ ነከነ እስራኤሎታን ዋቀዩ ተከሰለ ምንድነው እሱ የሚለው አፋና ማሪፋቲኒ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ዲበትቸራ ካንከ ዋንጆ ኢሳኒ ኦፍራ ህንጫብስቱ ወዳ እንጫብስቱ ያለ ምንም ነገር ጀስት እየተቀየረ ስኔት ብፍኒከኛ በፍክርስቲያኑማ ዱጋ ቀባጫ ጋበደም ዋን ባየ ኦፍራ ጫብሳደም አንደኛ እያደግን እንሄዳለን ፈከኛን ስንትም ሰልባኑ መጥ ፈከኛን ስንትም ጀብሌት ነው ሺየቹ ጀብሌት ነው ዳላቴ ፏጥ ነው ዳን ሂዱ ማሊ ሁምናን ቀብዱን ኩቱ አንዴ ጀብሌን ኩኒ ሂዳምቴ ጅርቲ በሪስ ፎ መሰኒን ደምት አመስኒ ደምት ጃቻ ፏሰኒ ደምት ወጋቶ ቆፋሰኒ ደምት እኛቲን ጉደት የውጥ ነው ጉደቻ ደምት ፏሱን ሺ ቀቡን እንዳ ኦምቱ ቀቡን እንደው ማሊ ሁምኒ ሺ ፏሰነ ረጫሌ አርጊቴ ሁምኒ ሺ ፏ ከሌሰ ሼቃ ባቱሩ ሰና ፏ ከሌሰ ጥንዶታ ተጋፈ ጅርቱ ሼቃ ባቱሩ ሰና ጫሌር just like that አቲ አርጊቴ ጉደቻ ሆደም ረኪነ ሲቀበ ጫላ ደምታት እኛ ግን እሱን አይደለም የምንፈልገው ኮታ ረኪነ ነራሂካ የነኑ ነመት ኮሉ ገል ማልታመኑ ዋቀየት ኮሉ ገል ይሁን በጣም እኮ ተዘበራርቆብናል እኮ ኑጀላ ተዘበራረቂ በር ወልት ኑጀላ ማካሜራ እውነትን እኮ በትክክል አልተረዳንም ወልት ኑጀላ ማካሜ ምን አለ ወደ እግዚአብሔር ብንሮጥ ገራ ዋቀየ ሆፊ እና ጉደቻ ጋፈት ደምቱ በቃ ኦኬ ፈከኛ ፍራንስኒ ደበል ዳይመት ትቆኒ ሞራኬ ሰተዳጋተ ትቆን ጅራናን ረባቴ ለፈዶፍቲ ዱግደን ጀቤፈኔ ወመጥኖ ተከቱ ጉፋቺ ፌስታሊን ይዩን ጉፋቺ ሰመለ ሚነ ተቆድረ ጀተ ተቆኖት ቡቴ ጉፋቺ ጉደቻ ወደም ደገሩ ፌስታሊን ጉፋቺሱ ወኔ ተቀቀሹን ጉፋቺስ ሉክ ጉደቻ ጋፈ ደምተ ሲምጀተ ዋን ሁንደትን ጉፈቷቲ ወልዳ ከሰት አካሲ ኤበሉ ጀቢታቲ ነላለ ኤበሉ ጀምርጋቲ ነላለ እንጀቷል ያደባ ከዮ ያደመለ ማልጀቹ በርባዴቲ የከሲት ለለበ እንጀቱ ማልጀቹ በርባዴ ጀቻ ከና ዱበት እንጀቱ ዋንጀ ዲሳፊ ዋቀ ወለቲ ቤካ አቲ ደንታንጎቱ ይሰበቅ ደንታንጎት ዝምጀተ እንዴ አከነን አንጀቹ በርባደኒ እንጀቷት ሲገለምቲ ምንም እንትና በቃ ቁም ነገሬት እንቀብዷት ጉዳቻ አርገ ዋን ጥጥቅሹ ሲንጉፋቺስ ሸይጣን ዋን ጥጥቅሹ ዳሲ ሶዳጅ ዳይመት ጥጥኖ ዋን ጥጥኖ ዳ ሶዳጅሱ አሻንጉሊቲ ዳፋ ሶዳጅሱ ሸይጣን በርናማ ባይ አሻንጉሊት ምንም ማድረግ በማይችል ነገር እኮ ክርስቲያኑ ተከን ሶዳጅ አሳደዳ ከንጅሩ ራሳ ከንጅሩ አይምሮአቸው አልበሰለም ክርስቲያኑማት እንብልቻን እንጉደን ስለዚህ ዝም ብሎ ይደነብራሉ ዝም ብሎ ይደነግጣሉ በእምነት መገልበጥ የሚችሉትን ነገር ነያላ ደረቶ ቁምጫ ተቆቱ ማነከሰ ገነዳ ኮጴዎች እንደቆን ጥቆን ተቆል ሰንቴ ማነከሰት ቡት ባዲያ ኩራዚ ዋንቴ ቢስርት ሙለቱ እና ገልገላ አርጌቹ ጉራቸ ዶቀን ከዛ ላላላላል ሙሙት በቃ ቢኔሰ ንንጉንጃ እና ርኩት ያጄሴ ነ ኡሊ ዲራ ተቆጥቀን ሰነቦደ ርኩቱ ዳፊያል ይያለ ደፍቀ ፊጣቴ በቃ ብረንጋው እንሶዳታ እንደዛ ነው የሆነው አንዳንዶቻችን አከስታኔ እንደሽ ነገር ያስፈራናል ጾም ጸሎት ጉያ ቶርበቶ እሱን ለመምጣት እኮ ነው ወይኔ ማለበለቲ እኮ ማለበለሰ
እምነት እኮ ነው። ውስጥ ብርሃን ካለ ጨለማ እኮ አይገባም። በቃ ለምን ከሱ ጋር ታገላል? በቃ ትንሹን ነገር abjuudhaan bofa tokko argi torban tokko isa ammasitti argite bari amantiidhaan irra kun inni suma doorsisa. Inni alfaraam aawwan kifuu nagar baay'ilmee baay'ee raasu sodaadduan akeeka seexanaa akka ta'e nan beeka akeeki seexanaa irratti hin ta'u ayyoon banii ilaa hin dammaa yoon akka dhiyoon dammaa anama namni tokko dhufe boolla hamaa kiyyoo hamaadhaan si qabuudhaaf seexan ምናምን ናንጀ ቆባዬ ጅራ በቃ ምናምን ነው ወደ ናምቤ ከምን ችግር አለ ታዲያ ሰይጣን ሰዓት ድግደም ያፉሪ አካ ሌንጫ ቤሌት ነዞራ ምቲ ምን አዲስ ነገር እኮ የለውም በቃ ሰራዶ ነጥሜ ጋር ሰገሌ ዋቀዮ በቃ የሮንዱማ አከዋ ሌንጫ ቤሌ ዋኛቹ በርባዱት ሲናና ዋና አንጀሉ ሁሌ ነው ሰይጣን በኔ ላይ እንደሚናደድ አቃል የሮንዱማ አከኒ ነሚዱ ዳፍ እንበርባዱ በየትኛው በኩል በቃ ደግሞ ሁሌ እግዚአብሔር እንደሚጠብቀኝ ደግሞ አቃል አርግቴ ሁሌ ማለት ነው አቲያማ ገለገለ ማነኪ ሰቴሴ ቦካኒ በነገራችን ላይ ቦካሮ ባጅራ ገና ሰገሌ ኑርሳ ስንተው ዳጋሜ ፕሊስ ገና ማጎቹ እንደንደኙ ሳኒዳ ስቱዲዮን ቀም እና ዱሜ ሲሉ ቦካኑ ፈቴ ሶዳታ እንቴቻ ዝንጀቴ ይረፍታ mana keekecha jirta balbala kee cufatteerta gubbaarraani xaaraan jira bakka bokkaan dhufe maal እንደው namni tokko gaaroo kun dhagawal kan እንደዛ kon zanaate jiraattaate waaqayyo wajjin waaqa keen kadhatta amantiidhaan jireenyi kee axirameera በቃ ያለ ማደግ በጣም ከባድ ነው በእውነት ያለ መለወጥ በጣም ከባድ ነው ባይዬ በቃ ሁሌ በቃ እንደዛ ነው ምን ነው ማለት ነውና ዳምን ወነ ጥቅሹ ጉፈቺሳ ዮ ጉደተ ገሩን ጉፈት እቲ እንደላ ያርት ቦሽኒ ዳጋሰን ዳጋ ኩኖ ጥጥኖ ጉፈቺሳሰን እቲ ፋሳ በሳደ ዳጋ ያርቲ ዋን ተቆጠቆ ጀት እንደዛ ነው አናከሲት ስለዚህ ዮ ጉደኒ ጉዲነ ኬኛ ወጅኒ አንተ ባየን ቦይቺ ባየን ኑራ ሀፋዴም argite wawannan baye nurra farfanna kenya yujijira dem zum jinni tangora gorra ero to farfanna ulfina waaqayyo ftau miti kan farfan sele kesi kenya qabama yom ulfina waaqayyo yaannanu waye biye lafa yaanne waye rakkine kenya waye qaawa kenya farsa ollanu baalo sibsillaas garwed mana hidha keessatti hidhamani harkiif miilli isaanii hidhame isaan waaqayyo farfatu allek ulfina waaqayyotti mul'ata male ዝብሎ ቀዳዳ ነገር አለ የሚታያቸው ቃወ ምት ከነተ ሙለቱ ጌታ ነው መቼ ነው አይናቸውን ከጌታ ላይ አንስቶ ቀዳዳ የሚያዩት እነሱ ሁልፍነ ዋቀዮ ከሰጅሩ ኢሳዲሳ ወጀር ከቦታ በቆና ቶር በረሞ ደቃ ጅሮ ስቲፋኖሲን ዳጋዳን ርኩተኒ ሀፉራን ጉተሜ ዋን ቱሬ ኦጉማ ጉዳዳን ኢትዱበቻ ቱሬ ሮሰ ዳጋዳን ቱመኒ እኒ ገሩ ክርስቶስ ምርጋ ዋቀዮት ኢላለ መለ ወረሰ ደበደበ ሰነረ እጂሳን ጅሩ አርጊቴ አቲ ዋቀዮ ወጂን ደሙ ዋይል ፍነ ዋቀዮ ዋይ ጅሬኛ በረበራ ላልተ መለ ቢታኬ ምርጋ ከይላልተ ሆሎላ ዋንጅደም ይላልቱ ወለዛ ነው ምት ሎክ አሞኒ ጀሊና ስረት ካዮ ጅራተን ወላሎ ተከታ ላልተ ብረ ደበርቴ ደምታል አቸም isin keessa eenyu maraata ነው ዳጋት ደርበቱ ትዲቤ ከነጋ ደርበቱ በቃ እብድ እንደሆነ ምንም እንደማቅ ሰሙሳ ደርባ ከተ ቤክተኒ ደበርተኒ ደምቱ ገረፉላ ዱራ አይደል እንዴ ሳሬን ከራራ ጋፈስ ልትዱቱ ከራደ እንዳማቴ ኦፍራ ቀብዱ ዘን ደበርተኒ ደምቱ እንከሰስቱይ ዴቢተኒ በቃ እሱ እንሰሳ እኮ ነው አያቅም ነጋኪ ሰንዴ ማጅርቱ ዋይሳን ቱቅኔ ወነሳኒ ሴኑዳፍ ሚቲ ሀቱዳፍ ሚቲ ደረባ ጅርቱ አንዳንዴ እንደዛ አይነት ነገር ሲመጣባችሁ አርግቴ ዋኑን ዝም ጀሬቱ ሙሩማ ደሜ ጋፈስ ልትዱፉ ዝም ብላችሁ ነው መንገዳችሁን የምትቀጥሉት እናንተ ሲገለምቲ መሊያ ከሚት ማሊ ምናምን የወጀቴ ከሚደምቱ ከንጉፈቶቴ እሱ ያለ ማደግ ነው ማለት ነው መቀጠል ነው ከጌታ ጋር መቀጠል ነው ምን ፊለን ነው ማልቀምና እንጋም ኤኒዌይ ኮኒ ሁንዱምቱ ገረ ጅጅረሙት ገረ ጉዳቹ ተወሩፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጅጅረሙ ዳፈጋ አፉረ ቁልቁሉዳን ማልተውዳይኔ ጉተሙ እግዚአብሔር መንፈስ መሞላ አፉረ ቁልቁሉ ማለት ጅጅረሙ እንደንደኙ
bifni keenya bareeduu hin danda'u. Eውነቴን ነው ማለት ምንም በሬዱ እንደው ቢፍንኪ በመንፈስ ቅዱስ ሲሆን ግን አስተሳሰባችን ሁሉ ኢላልቺ ኬኛ ሁንዱምቱ ዲዲቢን ኬኛ ሁንዱምቱ በሬዳታ ከዛ ውጪ ግን ምንም አይሆንም ማለት ነው። ዋቀዮ አመንቶኒ አፈረ ቁልቁሉዳን ኦሶ ሂንጉታሚን አከ ጅራተ በፍጹም አልፈለገም በርባን ገና ከመጀመሪያው መና ጀልቀው መራ ጀልቀቤ በረከ ኩሙ ፋቂሰቲ አኒፎን ከነፈተ ወንዱማ አፉራ ኮራ ነንገላሳ ፊት ነንከና ፊት በቃ ይሄ አፉራ ንጉቱን ያደዋቀዩት አኩመ ጎፍታ ኢየሱስ ገረብየ ለፋ አከድፉ ራጂን ዱበተሜ ዋይን አፉራን ጉተሙ ነሞታስ ራጂዳን ዱበተሜ በቃ ኩን ያደዋቀዩት ዮሐንስ ሲሮ ድፉ አኒ ብሻኒ ነስን ጩባ ኢኒያና ቦደ ድፉ ኢብዳ እስን ጩባ ኢብዳ ፍሮ ቁልቁሉዳ ማልሲን ጎራ እስን ጩባ ካዮኑ ዋቀየው ካና ኦቦሎታኮ አመንቶት ሁንዱማ hafuran cubun hafuran gutun kayo waaqayyooti hafuran waldaa keessatti hafuran guutamteerta yote kayo waaqayyoo keessa inni tokko sirratti raawwateera jechuudha ata hafura qulqulluudhaan hin guutamne taanaan kayoon waaqayyoo sirratti qabu keessa tokko hin guutamne jechuudha alone ማለት ነው መነሻ ነው አሱ መነሻ ነው ፈይቴታ ግን hafuran guutamuun dirqama በመንፈስ መሙላት አለበት hafuran guutamu qabda አሳውጭ ግን አይሆን ተከኛፍ ባዲያት ኩራዚ ነሞን ቆፕሬፈቱ ዘን ገልገላ ይብሰቹ በርባረ ኢብሱ አብዱራ ማልጎዱ ጋዚት ነቁ ዘን ማል ምንድነው ሱ ክሪኬቻ ጎዱ ከዛ ክብሬት ጋዚን ከሰን ጅሩታናን ክብሬትንስ ገቲን ቀቡ ኢብሱ እንደው ይሄ ምንድነው ክሪኒስ ገቲን ቀቡ መጀመሪያ ነው ዋቀዮማ ጀልቀበሲ አፉራን ጉቱ በርባዳ ዋቀዮሲ አፉራን ጉተምቱ ማለት ተጃጅሉ እንደንደሱ አንተ አፉራን ጉተምቱ ማለት ጅራቹ እንደንደሱ አንተ ስለዚህ ከመጀመሪያ አቲ ዋቀዮ አከ ተጃጅልቱ በርባዳ ምቲ አከ ሳፎጀቱ በርባዳ ምቲ አከ ሳፍ ጅራቱ በርባዳ ምቲ ግን የመጀመሪያው ከነ ሁንዱማ አፉራን ጉተሙ ቀብደው አንተ ያ ካልሆነ ልንለወጥ አንችልም ኡጋዱበቹላ ይሄን እውነት ማወቅ አለብን አፉሩ ቁልቁሉዳን ጉተሙ ባናን ነምኒ ይጅረሙ እንደንደው መለወጥ አይችልም ሜ ተኮፋ ሳሙኤል በቆና ኩዳን ለኮፍስ ጃ አመሰገሊ ከንጅሩ ወሊ ወጅኒን ዱብስና ተኮፋ ሳሙኤል መጫፈ ሳሙኤል ይሰድራ በቆና ኩዳን ለኮፍሳ ጃ አመሰገሊ ኦኬ ሻነ ራጀል ቀብና ከነቦዴ ገራ ጋራ ዋቀዮ ኢዶ ሎልቶኒ ፍልስጤሞታ ኢዶ ሎልቶኒ ፍልስጤሞታ ጅረን ኢናቅጣ መንደረቲ yomu littu kutan raajota warri iddo oljeda irra gad bu'an sitti induf raajonni sun raajii dubbacha kiraara dibbe ulullee fi masanqoo dhageessisaa ina deemu turan yommus afurri waaqayyoo humnaasiif hin dhufa ati immoo isaanii wajjin raajii in dubbatta diddiiramtees nama kan biraa hin taata look afurri waaqayyoo humnaasiif dhufa isaanii wajjin raajii dubbatta jijjiiramtees nama kan biraa hin taata maalti isa jijjiira afura waaqayyoo maalti isa jijjiiree nama kan biraa isa godha akka nama kan biraa isa godha yoo jettan afura waaqayyoo namni kun eenyu Saa'ol namni kun akeeka waaqayyoo hojjechuu waaqayyoof jiraachuu kan qabu tun taane nama harree barbaaduudhaaf deemudha waaqayyoo nama akeeka biraa qabu nama yaada biraa qabu fidee kan ittiin jijjiiru afura qulqulluudhaan guutuudhaan ከዛ ውጪ ያደ ዋቀዮ ሁበቹ ዋን እንደንደኛ ካልተለወጠ ማለት ነው ዋቀዮ ሞቲ ሰጎቹ ዳፍሰ ዲቤራ
Mootii jalqabaa mootii Israa'el akka ta'uuf sababii Israa'eloonni mootii nuuf kenneedhani. Sinigalee waa'ee Saa'ol kan asirratti akka lallabame dhaga'ee jira. Konfiraansii kana irratti namni kan biraa akka lallabe inni wayi amma waa'ee jijjiiramuutiin jedha. Hin beektu. So jijjiiramu malee yaada Waaqayyoo hojjechuu hin danda'u. ለዚህ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለበት ማለት አፉሪ ረድፉ ቀባ አፉሪ ያልሳል ጅሩ ኦኬ ዘን ማልቱ ተይ yommuu milikkinni kun ta'utti Waaqayyo si wajjin waan jiruuf waanuma harka keetti dhufe hojjedhu ana dura garaa Gilgaalitti gad bu'i kunoo ani kennaa gubamu fi qalma araaraa dhiyeessuudhaaf garaa kee nan dhufa hamma ani dhufee waan ati gootu sitti himutti guyyaa tokkoof na eegi jedheen guyyaa torbaaf na eegi jedheen kana Saamu'eel to'edhaan erga dibee booda Saa'ol yommus Saamu'eel biraa adeemuudhaaf ka'ee akkuma inni achi qajeeleen Waaqayyo yaada Saa'ol inni diddiireef jedha. Maal keenyatu jijjiiramuu qaban jedhee yaada keenyatu jijjiiramuu qabaa. Engad guyyaa jalqabaa. Fiizikaaliin maa namichi guddaadha. Namichi dheeraadha. በጣም ረጅም ነው ምንም መጨመር አያስፈልግም ነሙ ሁንዱማ ገቴቲ ሳቲ ገድት ይላል ምልክቶን ጀደመን ሁንዲኑስ ጋፋሱማ ይንታን አርገተ ዋቀዮ ያደ ሳኦል እንጂ ጂሬፍ ይላ ያደ ኬኛ ዳ ዋቀዮ ጂጂሩ ከን በርባዱ ኑይ ጂጂራምኔ ከን ጀኑ ኢኮኖሚካሊ ተውደንዳ እኒ ዋን ከን ብራዳ ባይዘው namoonni mana xonqaayii mana digdagaamis dhaqanii ikonomikaalii hin jijjiiraman inni mana hin qabne mana qabaachuu danda'a inni konkolaataa hin qabne konkolaataa qabaachuu danda'a አንዳንዶች ሰርቀውም እንደዛ ነው hojii mootummaa qabatanii waggaa booda kan jijjiiraman hedduu jira mindaa waggaa 20tti hin argamne guyyaa tokko waan hataniif jechuudha waaqayyo eenyummaa keenya geeddaruu barbaada. Zaam dammoo afuura waaqayyooti. Injijjiiree fiidha. Saa'ol nama hojii waaqayyoo hojjetu miti. So መለወጥ አለበት ማለት ነው። እንደዛ ነው። ሲላ ዝም ጀሪያ ከሙከ ጫካ ሙሬ ፊዴ ደግለንገልቹ waaqayyo ወልዳ ክርስቲያና keessatti. Hin tolcha. Hin bareecha. Hin miidhagsa. ያ እንዲሆን ይፈልጋል እኛ ግን መተን ቁጭ ካልን እንዴት ይሆናል ዝምጀኔ ሲገለ ድበርቶኒ ለበርበሬ ወዳክሲሰኒ ቀነጠሰኒ ምናምን አምቲ ጨፈለቀኒ ማልጎደኒ ያነጀተን ዝም ብሎ እንዳመጡ ነው እንደ እንትን የሚሉት ዛብረ ሊቀርጽ ይፈልጋል ሊያስተካክል ይፈልጋል ሊለውጥ ይፈልጋል ጅጅሩ በርባል ቦጫጋር የከቲ ቀባት ጎቹ በርባል ካናፍ ሞ አፉራ ጉተው ዛውጪ ግን ካናፍ ጋር ጅጅራሙ ከንቀው ያደሳተ ይችላል አፉራ ዋንጉተሜፊ እሺ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን ይሄንን ድምጽ የምትሰሙ ሰዎች ደቂቃ ወለካዳፍ ቲያቲ አፉራን ጉተምቴት Are you sure? እርግጠኛ ነሽ? ያኔ ከገደረሜ ኢላልቺ ከገደረሜ አኩማ ከሌሳቺ ጫካ ኬሳ ዱፍቴቲ ጅርተሞት መነ ዋቀዮ ኬሰቲ ያዲ ከጅጅራማዳ ኢላልቺ ከጅጅራማዳ እስቲ ተሬስሜ ቀለማ ቀብዳፍ ብራ ድሮ እንደዚህ ነበርኩ ሐመ ዋቀዮ ከናና ጅጅሬ ከጅ ኢኮኖሚውን ታዩ ሳዱ ብራ ታሶፍ ዋይ ኢኮኖሚ ቲሚቲ ዋይ ከማ አማ ያዲ ከጅጅራሜራ ተለውጥሻል ተለውጣል ሜተሬስ እንዴት አካሚት ኦፊስ ከሰኒት ያዳ ካን ቁጭ ብላችሁ አስቡ አሳይመንት ይሁንላችሁ ዋን ባየ ተሬሱን እንደስ ነዶኩ በቱሬ ፋየ ኢኒ ዋን ካን ብራ ከለቲ ሰናና ሳንጅሮ ነው ዋይ ዋቀየብ ጅጅረሙት ለምን ዱኩም ንራጫ በ ካልተለወጠ ለእግዚአብሔር መኖር አይችልም
iyyummaa keessaa ba'ee erga hin jijjiiramne waaqayyoof jiraachuu hin danda'u. Saa'ol erga afurri hamaan itti galee booda afurri isa dhiphisuu eegatti galee booda yeroo hundumaa reliefii argachuudhaaf boqonnaa argachuudhaaf Daawit bira deema ture. Yeroo inni kiraara taphatuu fi afurri hamaan kun inni isa dhiphisu kun maal godha? Hinniisa. Gin deebi'ee sammuun isaa doomeera, duudeera. እግዚአብሔርን ማሰብ አይችልም። ያዱን እንደው ይፈያ ሰሙን ሳን ፈይድ ኬች ሳን ፈይድ ለጴን ሳን ፈይድ ሁሌ ምንድነው እሱ የሚፈልገው? እሱ ነው ረኪና ሳራ ፉርማት አርጋችሁ እንደውም ሳሙኤል ጋራ ዱማ ጋራ ድግደሚ ሰደት ይደቅተኒ ጋፈላልተኒ አይ ቲንክ ሳሙኤል ተቆፋ ለምፋቴ ሳ ያደዱ ማለ ኤክራ ዱብስቱ ብረና መደሙ ቶይ ነሚቹም ተከተ ጅጅራም ይኮ ኤክራ ዱብስቱ ወረ ኤክራ ዱብሰን ዱራን ቢየ ኬሳ በለሴ አመሙ ፉርማታን በርባዴ ሳሙኤል ኢሰ ዱኤ ናካሳ አይድ ዋቀ ጅራታ ዲሴ ሳሙኤልን ኢሰ ዱኤ በርባድ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው። ዋቀ ሁንደ ጎቹ ደንደው ዲስኔ እኛ ሰው ላይ ነው ምን እንጠለጠለው ዋቁምት ሲንት ፊልም ማለ kan keenya illee wayya nama jiraadha. Inni ko nama du'a barbaada deema. Ekeraa barbaada deema. Mee isinitti haa mul'atu. Waaqa jiru dhiisee namni akkamitti ekeraa barbaada? Ekeraa dhufa malee masheem Saamu'eel ka'ee dhufu. Ekeraa isaatu dhufa. Ekeraa Saamu'eel. Waaqumti namatti hin duuchin malee. Ayyaachuu hamma waaqni isa gargaare sammuun isaa ifee ture malee namichi kun egaa waaqa gane egaa waaqarraa goree baqa እንደዛ ነው። እኛ እኮ ምንም አይደለም ምና waaqayyoo malee. አንዳንዴ እኮ እኛ ራሱ ኑይ ከኒመኑ በሽታ ዱኩባ ይሄ ምንድነው ከፎን ከኛቲ ማለ ነው ባየ ፉርሳ ዱኩብሰታ ማስተዋል ያልቻለ እግዚአብሔርን ላፍታ የማያስብ አይኑ በሰው ላይ ያለ በሰው ላይ የሚንጠለጠል አገልጋይ ላይ የሚንጠለጠል ብዙ ህዝብ ነው። ተጃጅላ አረት ከረረው ኡመተ ባየዳ ዋቀ ዲሴቹላ ስንታ ሞለት ትልቅ አደጋ ነው። አልተለወጠም። እግዚአብሔርን የሚያስብበት ልብ አይምሮ የለው። ሁሌ የሚያየው በቃ ካን ይሄ ምድራዊ ነገር ይሰራ እንጫላ ወንስ ንት ማጅሩ ስለ አከሲኒ እንጀለ እኙማን ከኛ ጋፋ ይጅራም ጉደቻ ጋፋ ደም ኩንኩኑን እንቱኑራ ጫባደ አኒ ከነዱረ ስንት ወርካ አፉሪ ሐማነ ከሰቱ ገልማ ከሰት ነዘያ ነገር ግን አፉሪ ሐማ ከነ ሆምቱን አራምባስ ዋቀየቱን አራባስ ኡጋንተ ንትማ eenyutti fayyadame namatti fayyadame narraa baasee waaqayyo lallabatti fayyadame narraa baasee waaqayyo ituunan taa'ee sagalee waaqayyo dhaggeeffadhu afurri hamaan na keessaa baye የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ነው ብያችኋል። አፉር ሁምነ ቃል ሁምነ ሆጀቶፍ ከሳ ቃል እየሰማው ነበር ደስ ብሎኝ እየሰማው ነበር። ውስጤ ገባ ብርሃን ሆነ። ከዛ በኋላ ከኔ ጋር መንፈሱ ሊቀመጥ አልቻለም። አፉሪ ኩዳ ከነራ ደሜ ነሞተ ለማ ገማ ገመነ ኮ ጅረን ዱዋቱ ሜቢ ዋነረት ተርገና የመጀመሪያው ገሩ አናቱ ፍረት ቢል ሸንቶ ኮ ቢታኮ ሸንቶ ኮ ምርጋ ኮቴሲ በቃ አስጨነቀኝ። ከዛ ሹ ብሎ ለቆኝ ሄደ። አለቀ። ለምን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንገናኘው ነው በከ ጅሩተቹ ያኔ በቃ ብዙ ነገሮች ይሄዳሉ። ሉጋስ ጀረ ማን ከኢፌ ገቴ ዱከኒ መነኪቲ ማልጎ ለጴንኪ ኤጋ ኢፌ ትርኪ ምርኪ ጫካ ከሌቻ ምናምን ሰን በቃ አለ አይደለ ኮሲን ከካሄደ ያደ ከኛ ከሳ ኢላልቸ ከኛ ከሳ የእግዚአብሔር ነገር ነው የሚገባው። በቃ ከዛ ጋር ሰይጣን መቀመጥ አይችልም። እዚህ ጉተምቴ ፉራ እርግጠኛ ነሽ? ነሞኒ ተቆ ተቆ አናብጁ አርገን ይፈፉራን ጉተመንት ፈካቹ ደና አፉሪ ሐማን ሰብጁ ነው መተጋርሲስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አፉሪ ሐማን ራጂ ነው መንዱበችስ ቼክ እኔ ፕራክቲካሊ ስላየውኝ ኤገማ ፉራን ጉተምኒ ሞር ገተኒ መቀየር አለበት። ጅጅረሙ ቀ አርግተ ወጢን ቶክ ኢቶን ቶክ ዳዳ ቀበታናን ጣሚን ሳን ጅጅራሙ ቅቤ እንዳለው ይታወቃል። ከሌለው የለውም። ቢሻን ምንድነው እሱ አሸቦ ቀባችሁባት ቢሻን ጣሙ ነምኒ ይታያል። በቃ ነመብረት ህሪዮተ ብረት ኦፖሎተ ብረት ወልዳኪ ሰት ይታያል። ጣሙ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ጣሙ ጣሚንሳ
dubbiinsaa, jireenyisaa, ilaalchisaa, deddeebiinsaa, kutannoonsaa, amantiinsaa, ያንሳ በቃ ላልችሳ እግዚአብሔር ሰው ከዛ ውጪ ግን ከዓለማውያን የባሰ ሰው ሆኖ እኔ በመንፈስ ተሞልቻለሁ ማለት አይቻልም። ታውቀበኩ መሆን አለበት። ወሪ አነጥ ያመነን ምልክቶን ኩኒ ሳምብረት ይሙለታል። ሳንኬቻኒ ተቆ አፋን አራዱበቹ ይባል እንዴት ነው? ስለዚህ የመጀመሪያው ተጃጅላ ማሊንጎዳ እንደምት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ሰገሌ ዋቀየው ከሰ ሐፉረ ጉባ ቀባጣ አይደ ዳውም ቆደ ዳዲ ወይኒቲ መቻው አፉረን ጉተማ አይደ ነሞኒ ዳዲ ወይኒቲ መቻኒ ዋኖ ወርባደን ዋሰ ሙሳኒ ከሰ ጅር ዱበቹ እንቃናን እንሶዳታ አፉረ ዋቀየራ yoguutamte dhugaasi keessa jiru dubbachuun qaanoftu jiraachuus hin qaanoftu tajaajiluun qaanoftu isaalfattu iyyeella guutamtee tafuuraan እርግጠኛ ነሽ ወይ? እርግጠኛ ነህ? አሳይመንት ጅረማ ሰንደራ ጅሩስ ጅረማ ያደ ከሰን ላላ namni waan kayo yeessa ta'e jijjiira jireenyi isaan jijjiira ilaalchi isaan jijjiira yaanni isaan jijjiira ስለዚህ ያ ነው ክርስቲያና አፉራ ቁልቁሉዳን ጉታሜ ሁምና አፉራ ቁልቁሉ አርጋችሁ ባና ዋት ተቆቆቹ እንደው ዋት ተቆቆቹ እንደው ani amma maanni wannumti ati barbaaddu onaan jettani wannati hawwitu waldaa kiristaanaatiif onaan jettani namni bakka afuura waaqayyootiin guutamee waaqayyoof mo'amuu qaba. Sila hin gadda siniin jedhe nama dullaadhaan dabaddabdee yaada waaqayyoo keessa jiraachisuu hin dandeechu. በፍጹም አይምሮው ካልተለወጠ አስተሳሰቡ ካልተለወጠ ከቻ ዱፈ ጅጅረም ኬቻ ከሰለሙማ ኬኛቲ ከዛ ውጪ ግን የፈለገ ኮማንድ ፖስቲዱ አጀጄ ነመ ያደ ዋቀየው ጅራችሱ እንደንደች ሪሊ እንዴት ስለ ዱራቲ ሲኒን ጀዴ በር አሞኒ ሴራ ሞቱማው ጅራ ከነ ኦልቸኒ ዋኒ ሶዳተኒ ፖሊሲ ዋ ሶዳተኒ መነ ሙርቲ ዋን ሶዳተኒ Angkaba mana ni dama ragawan sudah dokatani mo nojo male fatun alkanat sila namonni nuyi waldaa kristaanaa keessatti tidheekamne tilollu tajaajiltoota waan sodaataniif geggeessitoota waan sodaataniif ija namaa fuulduratti waan raawwatan bakka waldaa kristaanaa fuulduratti kristaanota fuulduratti keessaan injijjiiramne taanaan cubbuu callataa'u cubbuu dhugaa'u ka barbaadan kanaafi bar namoonni xarmuusa Spriteetti araqee naqanii kan dhugan Sprite dhugaa nama waaqayyooti kun alkooliin dhugetta inni araqee laxxata giftiko saun ስለሚፈራ አልተለወጠማ ነማፍ ጅራታ waaqayyoo fi miti ስለምንቆጣው ነው uffata akkasiin fatteen nufiin jennee waan ittiin lolluuf cherchii gaafa dhuftu uffatuma kana gadheeraa wayii uffattee dhufti gaafa kan biraa garuu maraattuu fakkaattee deemte jechuudha. Waaqayyo sa'aatii beeka sa'aatii 24 waaqeffatamu halkan guyyaa iddoo hundumatti kanaaf egaa gooftaa Yesuus wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 irratti yeroon itti gaara kana irratti abbaadhaaf hin saganne hin dhufaa waaqayyo hafuuraa warri isaaf sagadanis dhugaadhaa fi hafuuraan isaaf sagaduun hin ta'a abbaan kan akkashisan hin barbaadaa
keessa namichaa jijjiiruu hin dandeenye. Issodaachisna malee. Innaasisna irrifachiisna malee. Afurri Waaqayyoo hoo dhufe garuu sagaleen Waaqayyoo laphee namaa hoo bite garuu namni keessisaa hin geeddarama. Yani hawwiin koo amma kana bakka namni sagalee Waaqayyootii bitame hafuura Waaqayyootii bitame namni akka jijjiiru. Haalli bakka ሁሉ ጣጣ እኮ ያበቃ ዘራፍ ጀት ተራኪነ ከሰል አባተ ኢየሱስ ጎፍታለ መነከ ኦሊሰና ይላል ብለሽ ወነብየ ለፋቀን ላልቴ ኢምቦቹ ሲለከና ድረዘን ተሜራሚቲያን ዳይመኒ ባለበከኒ ሳኩታኒ ኩኒ ቢዴና ኩኒ ማይዳዳኒ ጥቅሹ ማዮዳ አምኒ ተከጀላ ጥቁ ወደኒ ኢሚማኑ መከነ ለፈት ዳንጋላሳ እንዴ እንደም ተቆተቆ ዋኑ ምን ታኔ በዋበር ቆጣሪ የለውም እንዴ ሚማ ዝም ብለህ ነው የምታለቅሰው ዳይሙማ ዳበር እንዴ ክርስቲያን በቃ ቆራጥ እኮ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማነ ገልገላና ይጃሬ ጅራነች አችተንገላን ምንድነው ዋን መጥቅሹ ቃወጥ ቅቅሹ ላለ ከንምቦን አልተለወጥኩማ ምድራዊ ነገር ነው ማስበው ሁሉ ጊዜ ዋው መለፋትያት ነምጂ ጅራው ዋና ዋይ ለፋያድ ካምቦስ ዋው መለፋትን ዮጂጅራምቴ ኡልፊነ Waaqayyo keessa jiraachuu barbaadda argite aara galfiin kee achi keessa jira yoone kaaffee deemte tiibiti kan bashannante aara galfat argama Waaqayyo keessa akkasitti tor isunu ዝም ብለን ድንዝዝ ብለን አንቀመጥ እንተኝ ተለውጥ argite ዝምጀነ ጎጎጋታ አንንተኝ ወልዳኪ በቃ ዝምጀነ ከተለወጥን ማለት ነው አፍሮ Waaqayyo ደስ ይላል በቃ ስታመልኪ ደስ ይልሻል ዋይን ጎፍቱማ ኢየሱስ ወሮዱበተሙ ደስ ይል ካየነ ፍሮ ቁልቁሉ ሰው አንሮ ተቆ ጥኖሺ ቢታና ጋር ነሞኒ ባየ ወልዳ ክርስቲያና ከዛ ሃሌሉያ ደኒ አጉተ ማኔ አዲሰኒን ቤኩ ማለ akka tokko kan ta'ani bakka amma guyyaa kana jalqabe ምናምን የወጀተት ሁንዱ አፉራን ጉታም ኢየሱስ ጎፍተዳ ወደ ጋር አፉራን ጉታማን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አፉሪ ኢየሱስን ኑልፌስኔ አፉሪ ዋይ ቢየለፋ የሮኑ ዱበኑ ኑቲ ካውማይኒ አፉሪ ዋይ ኡልፊነ ኢየሱስ የሮኑ በተሙ ኑንጉኔ ኑኑታ አልቺስኔ ኩኒ አፉራ ማሊቲ ጥያቄ አለኝ ጋፊ ጋፈደ በአፉራን ጉተምቴ እንጀደ አፉሪ ባየዳ አፉራ ቁልቁሉዳን ጉተምተኒ አፉሪ ወሊ ባየዳ እውነተኛው መንፈስ ስለ ኢየሱስ ጌትነት ሲነገር ያዘልላል ነማ ኡታልቺሳ ኢየሰታቴ ሄኑታል ተጎፍቱማ ኢየሱስ የሮዱበታም ማለት አፉራ ሰንቱስ ጌሰ ጀር ሲሚቲ አፉረ ጎፍታ ኡልፌሱ ሰናቱ ሲኬሳ ጅራ ደስ ይላል ከስከ ላፔንከ ከመቹዳን ጉታም ዋይ ጉዲና Waaqayyo የሮ ሂመም አርጊቴ ኑይ ዋይ ቢየለፋ ከና የሮ ሂመሙ ዘራፍ ጀን ወከን ሚራና ተኡ አፉረ ብራቲና ተኡ ኒያ ላቅን እስከና ዋቅና ቤ ቆም ብለን እናስብ እውነትን በደንብ እንረዳ አበኔት ያያን ዱጋ ስሪት ያሆን በድንግዝግዝ አንመላለስ ዲምሚሰኪስ እንደደቢና ጥርት ያለ ጋፍቶኮ ይጀናምቸ ተኮ ይፍሴት ጎፍታን አከሜናኒ ጥኖ ነርጋ ነምኒ ሙከነት ፈቃታ አይደ አንዳንዶቻችን እንደዛ ነን ነምኒ ሙከኑት በቃ ድንግዝግዝ ነው አልገባንም በደንብ ኢትዲያቴ ጎፍታት ዱጋሳ ሂሜ አንዳንዶቻችሁ እኮ ሳናድግ እኮ እንዳደግን ሆነን ኦቱን ጉደቲ አልፈና ተቆ ባይን ጃላዳ ኡዳቲኑን ጉድሲን ኦፊ ጉርጉዳ አፍጎን ያኘሩ ተቆ በጣም ወዳል ጠጊፈደንቁ ና ነምጭ ጉጋሩ ዱጋ ዱበት ያይ ጎፍታ ጥኖ ገሩ ጅጅረመ ቀባ
ijji koo sirriitti naan ifneedha. Siin ifneen argeedheen ibseef itti dhagaa'edha. Waan xinnoo tokko qabaattee bakka hunduma kan caalte ofii fakkeessi. Sitti hin fakkaatin Waaqayyo guddachuun barbaada jijjiiramuun barbaada. Dhugaadha jijjiiramni sirratti jalqabame jira gaarii. Waajira waacilaanchilleen gaarii itti siiqi. Daaki. እንጂ በቃ አለው ዘራፍ እምትይ ከሆነ አስማጣፍታ እዚህ ነው የምትቀር መለወጥ ያስፈልጋል በደንብ መለወጥ ያስፈልጋል እንበራባች ስለተጅጅረው እግዚአብሔር መንፈስ ስለዚህ ይሄ ነሞታ እንጅጅረምኔ በቃ ነሞታ እንጅጅረምኔ ይችላል አፍሬ ዋቀዮ እንጅጅረ ይግሩኑ ገውን እንደንዳ akka jijjiiraman obarsiistee gargaartee waaqumti jijjiirame leechuu yaa ማለት መኪና መግፋት ማለት ነው መኪናን ቤንዚን አንቀም ኤቻን ጌቻ ገፋቴ ሁና ሲዳጣብስ እንዴ ወራ ተጃጅሉ እንደደብሰ ነምን jijjiiram hittimta ata kaleja siniti meti ani akka warra gana akka warra xobe akka sinita anana sini kenne mala nyaata gaara fingeenya sinet በጣም ይከብዳል hinni ibda makina nadaajin qabu baka kaza baka hinni status makina sin ejjet makina humnatti indemu qabu makina nadaaji of keessa qabu hin malet ለዛ እኮ አንዳንድ ጊዜ ነሞ tokko arrasi afura mangu kecha ba boris kecha ba iftanis kecha ba baka isa unda kecha ba inu fani dambanya na ndedebia amma tibra jirtu ta furri kecha yedem umni waaqayyo zen debi በቃ ምንድነው ስለዚህ ምንድነው ፉርማን ማንረ ሰውየው መለወጥ አለበት ለጌታ መሆን አለበት ጮፉ ቀበል ለጴሳ አፉራ ሐማጀላ ዋቀዮ በኑ ቀብ ሁልፍነ ዋቀዮ ከዛ ካልሆነ በቃ ድካም ነው የሚሆነው ማለት ነው ድካም ነው namaan dhibamanis namoonni eechagaan namaan dhibamani kinoo sinitti meera baran namicha afuura qulqulluudhaan guutametu saa'olitu afuurri hamaan keessa jira daawit bira dhaqa ganamas kiraara qeequu godha inni isa ammasitti deebi'a ammas daawit bira dhaqa ammasitti deebi'a ammas daawit bira dhaqa foofoo ay kabdim haa ta'u ishii akkanumatti haa ta'u waa'ee mootummaa waaqayyoo mookkamtaa namoonni ija nama warra godhatanii adeeman jiraatan achi mootummaa waaqayyoo sana sin galchinaa nu nam namoonni maggaarajaa taatan jiraatan amantootatti tajaajiltoonni illee dhagaa hin galchitanii mootummaa waaqayyoo ija isaanii namoonni akka sinirra godhatanii erga gootanii wajjin deemtanii okasintu dura du'aa okan isaantu sin dura du'a እንዴት ነው ዛዋርዲያ ናችሁ ሲሪየስ እንታው ናሞና ፍሮ ቁልቁሉዳን ጉተምን ጅጅረመኒ መሄድ ነው ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች መጋረጃ ነው የሚሆኑት በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ቆመዋል ነሞታፊ ዋቀዮ ግዱ ዳበተኒ ጅሩ እጂሳኒ ዋቀዮ በረንገኝ አሲዴቢ እዚህ ነው የቆመው አልፎ አልሄድም ከእግዚአብሔር ጋር አልተገናኙ አስመጣው አርግቴ ስለዚህ ነንጅጅራሙ ቆ ነምኒ ከንጅጅራምኔ የሰኑ ሰገው እንደንዴ ከናት ጋር ኢየሱስ በርቶታ ሰዓቲኒ አመሁምና አርገተንት ኢየሩሳሌሚ እንባይና ከንጀደን ኦፊስ አንት ሆማ ጎቹዋን እንደንዴኝ humni kun immoo humna afuura qulqulluuti argitan humna afuura qulqulluuti hojii ergamoota boqonnaa tokko afurii amma 5 irratti dubbisaa Luqaas 24:49 irratti dubbisaa ofii isaaniitiin homaa godhuu waan hin dandeenye ካልተለወጡ ወይም ኃይል ካላገኙ ምክንያቱም ያን ኢላልቲ ሳን ቀበን ባየት ኢላልቲ ሳን ቀበን ካዋማ ቢየለፋ ጴጥሮስ ዋይ ቢየለፋ ከናጋፈቱ
Yohaannis fi Yaaqoob immoo waa'ee silxaanaa gaafatu. Tokkoon keenya mirga kee, tokkoon keenya bitaa kee godhi. Habeeta garma lakko. Yesuus wajjin koree ta'uu barbaadan isaan ni gidduu ta'a isaan bitaa mirga ta'an. Phexros fa'aa immoo maal ta'ani gaa? Caalmaa barbaadu. ሰልፊሽ ናቸው ራሳቸውን አድቫንቴጅ ነው የሚፈልጉት ሰሙን ሻኒ ለፈከነቲ ደም ያንጅሩ በርቶታ ጎፍታቲ በር ጥሮስ ሞታ ከተከያ ዳዋይ ጅሬኛሳ ሚያማ ያ ጎፍታ ኑይ ሁንዱማ ዲስነስ ዱካ ቡኔ ማለርገና ለማለ ፈከ ጎፍታ ዱኮ ቡኝ ዱጋ ለነም ጅጅረማ ጉዳታ ደሞ ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ይዞ አደራ ወንጌላ ከነ ፍደተኒ ደሙ እንደንዳ ከናፍ ሁምነም መርገተንቲ አሲማሊን ጎዲና ሂምበኢና እንጅጅረምኒ ባየቲም ዋየኛታ ችግር እኮ የለም ማል ያጀራን እንዴ ራጭቲ ወረ ፈሪሶታ ተራው ፈገዳናኒ ዋኑ ብዴን አርካን ቀምነፊ አካና ጀራይዳን አቤ ዋኑ ዳ ቡዴን ወጂ ወልቲ ቀበንሳ ስለዚህ ነኝ ጀረ ኤርጋ ከራ ስሪኑ በቱታናኒ ጀልስቴው በተታና ሰገሌ ዋጋ ዱቢሱ ዲሱ ዩሲ ዋየ ጎፍታን ጀረን ማሊፍ ከነ ያዱ ደ ነው መቀኛቺ ሳኔ ቡዴና ሸነፍ ቁርጡሚላ ቡዴና ቶርበሙና መቀኛቺ ሲራ ሀፋጎድ አታስቡ ድንቂናን ጎዴ ከነ ላልተን ያዳን ማሊፍ ከነ ያዳን ሄደ ፍራጭቴን ይገደ ጩቡሳኒ ኦፍቱሉማ ሳኒ ሳንራው ፈገዳ ሄዳን ኤኒዌይ እኒ አደራለን ይተመጋ አካምባኔ ያሲ humna sammale kaza gafa ayyana guya shantan maffa hundi sani afura kanan gutaman yemisrat chede Petros humnan jeroni wangela kana dubbachu jalqabu namonni kuma sad gofta yesusi akka fayyisa lubbu isaaniif fudhata argite yaa afura waaqayyootin utungutamin deddeebi'uun makiinaa benzilan qabu namatu dhiiba ሰው ነው የሚገፋው ተጃጅላቱ ነው ዲባ የወቀስተ ግዱማን ኦላንድ ዲቤ ወልዳኑ ጌች ግዱማን ሳዩዲ ዲባምቴ ደምቴ ማስቲካ ቀጭ ጎዳቴ ኬቺን አቦሙ እጭን ኑሙይ ያን Ero farfanna moro keyboard rukutamu jalqabu simmeetin sirbu sun waan keessa jiru tanqasaaqasu jedhu shubbiste duute waaqa አይሆንም ቀልዲ ሞትሺ መጨረሻው ኑይ kanjiraannu kayyamamnes kan fayyine ayyaana waaqayyootiin akkuma ta'e kan jiraannus ayyaana waaqayyootiin allaq ayyaana waaqayyootiin jiraannu ክርስቲያን humna ofii keenyaatiin jiraachuu hin dandeenyu manoor anjila kanaaf Phaawulos Tiitoositti ergaa gaafa erguu waan tokko dubbatee isa dubbisee tanan fixa sunaan bibee carsallu Tiitos 2:11 Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera maal ayyaana isaa ayyaanni waaqayyo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu tokkodha kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisaa jedha randeebiya ayyaanni waaqayyoo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu waaqayyo malee kan jiraanneef jechuudha kajeellaa biyya lafaa isa hamaas ganneedha
Barakana kees barakam barahamaa kana kees of qabuutti qajeelinaatti namoota waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti deebisaa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eeggannaadha. Yesuus Kiristoos eeggannaan keenya isa ulfina isa deebi'ee mul'atu sana. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas jedha. ስለዚህ nu gorsee namoota waaqayyoo taanee akka jiraannu of qabnee akka jiraannu hannu godhu ayyaana waaqayyooti. Kanaaf ayyaana kanatti abdadhaa, ayyaana kanatti hirkadhaa. ከዛ ውጪ ግን አይሆንም። ofii keenyaan kan dhaabannu nutti fakkaata al tokko tokko gaafa namatti farannu gaafa namootatti murteessinu. በራሳችን የቆምን ይመስለናል ግን አይደለም። ዋያ አያና waaqayyo kana hin beeknu hoo ta'e hin yaannu hoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Ofuma keenya kan jiraannu nutti fakkaata zarraaf jenna. Kristinaa ofii keenyaan humna keenyaan jiraachuu hin dandeenyu. Ayyaana waaqayyootiin jiraanna. Humna waaqayyootiin jiraanna. Humna inni nuu kennu hin jira. Kanaaf የመጀመሪያው hafuura qulqulluudha. Bakka namni fakkeenyaaf isin machooftanii beektan isaa malee daa'ima ta'ee machaa'eera. Namni yoo machaa'e qorritti nagaamu. Bakka keessa bakka akka barbaade qorra kana keessa akka barbaadetti deema. Garagaltoo kana sila duratti kanan dubbadde jira. Qooda daadhii wayiniitiin machaa'u hafuura qulqulluudhaan guutamaadha. Yoo hafuura qulqulluu kanaan guutamte wanti rakkineedhamu kun sitti nagaamu. Nama waan taateef garuu yaa'u peenuu hin ooraal hin jiraata. Gid abdiitu sitti mul'ata. Ulfina dura kee jiru sitti mul'ata. Onnee qabda is sodaattu hin oollatu maalan ta'a hin jettu. Lazi filannoon kee waaqayyoof jiraachuudha. Ulfina waaqaa sitti mul'ata malee abdii sitti mul'ata malee wanni kan biraa of ajjeesu of balleessuun sitti mul'atu. Of abaaruun nama abaaruuf sitti mul'atu. Isumoo የሚታይ isaan guutamtee waan jirtu. Kanaaf jijjiiramuudhaaf sagalee waaqayyoo guutamu hafuura qulqulluu kanaan guutamu. Ammaaraac yeellan. Sagalee waaqayyoo immoo hin dubbisna malee argitee hin dubbisna malee hin guutamu. Dubbisnee guutamu. Teenyee yeroo fudhannee obboloota wajjin qo'annee hafuurri qulqulluu akka nu gargaarutti qo'annee malee qoosaatti hin jiru. Macaafa qulqulluu baannee kan deemnu geexiidhaaf miti. Mana kan goonu geexiidhaaf miti. Dubbisnee hubachuuf. Geexiidhaaf odutee afaan adda addaatti hiikamuun isa hin barbaachisu. Geexuma bakka macaafa qulqulluudha. Macaafa warree birootaa sana abnee yookiin Giriikiin barreeffame sana isumatti koppii ta'ee nuun dhufaayu. Namoonni akka indoom macaafutumti afaan Oromootiyyuu akka liqooda naannootti akka isaanii qabanii jiran beeka. Namoonni akka hubatan ergaa akka fudhataniif gatii kana kan itti baasan. Indinni raddaa'u no inji sun jennee qubeeyyuutu sirreessin. By the way seriously tiada. Aaneroo tokko xinnoo ishii kan natti dhaga'amu dubbisuma achirra jiru sanallee qubeellee sirreessineen dubbisnu yeroo tokko hiika isaan hubannu. Kanatti obboleettiin tokko yeroo tokko tiraaktii tokkoon dubbisaa jettee tiraaktichi suni እንትኑ ምንድነው ዋና ከትራክቲቲ የህያው ተስፋዬዳ አብዲ ጅራታ ቹዳ እሺንሞ የሃያ ተስፋቴ ዱብስቴ ጓራባር እሹማን ኑትሜ መቃ ኤርጋ ካን ሆባቹን እንደቸው ስሬስቴዋን ዱብስኔ የሃያ ተስፋ ህያው ተስፋ አብዲ ጅራታ ቹዳ ኩንሞ አብዲ ሀሬ ቹ ስለዚህ ሰሙጎ ገሰናኔ ማል ጁዳ እንኩኒ ሀሬኒ ሰብዲ ቀብዲ የሃያ ተስፋዬዳ ማል ጁዳ እንጀ ሀሬን አብዲ ቀባ
Egaa tokko tokko odeemti dhuguma harreen isa abdii qabdi harreen balaa raajii dubbatte bakka kaza lallabuu dandeecha. Ayaan teekila nyaata even yoo dubbisnu macaafa qulqullu sirreessine dubbisuu nurra jira. Dubbisaan beeknoo ta'e barachuu nurra jira afaan Oromoo sirriitti. እንጂ ዝም ብሎ ቆሳዳ መጃውል ሁሉ አከ ጌጥቲ ምት ካምባን እናነበዋለን እንረዳዋለን አፉር ዋቀዮ ሲላ ሲኒን ጀደ ኩኒ ጉተምናን ሀምበሬሰስ ኢሳ ዋንቴ አኑ ይብሱስ ኢሳቻር አፉር ሁሉ አከምቲ ጉተምና ካንጀዱ ከሰነቁጋ ኮንፈረንሲኒ ቱጂያ ተቆቴ ቱመፉና መተዱሬን ኩኑ ዳበቹ እንደው ቦሪዮ ፌዳፍ ጃለለ ዋቀዮ ተኤ ኢሳ ከነቲ ጣራጎን akkuma ta'etti xaaraatti goona ምክንያቱም deemne yaada waaqayyo hubachuu maaliif nu barbaachisa ammanu yaada waaqayyo hubachuudhaaf jijjiiramu akkamitti jijjiiramu qabna wala manneerra miti akkamitti jijjiiramna qabxii lama laallee jirra zen yaada waaqayyo hubachuun immoo maaliif nu barbaachisa ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ነው nu yeroo tokko tokko waa'ee fedha waaqayyo hubachuu jenne eenyuun taneerumaa eenyuun fuudha fedhi waaqayyo maani kana kan ጸላኑ ጅልቢንፈኔ inni lee gaariidhuma just መሰረታዊ የሆነ አጀንዳ waaqayyo isa bu'uuraa ta'e hubachuu bira dhaqnu በቃ maal godhu nagadu moqotu moo maal godhu eecha taa'u finfinnee taa'u adaamaa taa'u eessa taa'u ኤኒ ነው እኛ ቅንጭብ ጎኔ ጉባራ ነገር ግን መሰረታዊ የሆነ ያደ ዋቀዮ አጀንዳ ዋቀዮ ሰቡኡራተ እሱን ከተረዳ ቀላል እኮ ነው ያንን አይ ቲንክ ቦር ወልዳን እንጩፈው ነው ተፈካታ አብረና ያለ ማለት ነው ጎፍተን ስና ኤቢሱ ስለዚህ ሰገሌ ዋቀዮቲ ሲቃ አፎሮ ቁልቁሉ ጉታማ namoonni guutamtanis immoo jabaadhaa kan dubbisaa jirtanis hanqo'achaa jirtanis jabaadhaa yoo akkas ta'e በቃ ሳናውቅ ብዙ ነገር ከኛ ላይ ምን ይሆናል ይጠፋል ሳናውቅ ብፍኒ ከኛን ጅጅራ ይለወጣል መልካችን ሪፌንስ ከሰን ሆ ጉደቱ አኩማ እንቤክ ቀይስ ከሰን ሆ ጉደቱ አኩማ እንቤክ ድንገት ጉድኛ ፉረ ከሰኒስ አከሱመታ ግን through process ይላል አደምሰን ሳታውቁት ትለወጣላችሁ ወልዳ ከሰን ከሰን ጅጅረምታን ያርገምታ ማቲ ከሰን ጊዱት ጅጅረምታን ያርገምታ ተጃጅለ ከሰን ጅጅረምታን ያርገምታ አመል ከሰን ጅጅረሜ አርገም ለምን ያደጋችሁ ያ መሆን አለበት ኮንቲኒየስ የሆነ ጉድነት ትፉፋደ ወይ ጉድንከ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልማ ዋቀዮ ፈካችሁት ምንም እንኳን በዚህ ምድር ላይ ፐርፌክት መሆን ባንችልም ጅረምኒ ባየን ድኒ ባየን ጅረኛ ከኛ ትንፋ ዘን ፎንከኝ ኩኒነፋ hindeemna barabaraaf immoo gooftaa wajjin injiraan waaqayyo isinaa eebbisu galanni siifaa ta'u waaqayyo maqaan kee barabaraan eebbifamu ganama kana yaa waaqayyo gooftaa humna afura qulqulluutiin akka guutamnuuf anaaf obboloota kootti waan dubbatte kanaanis yaa waaqayyo labbee namoota hedduu dubbii keetiin waan argattuuf galanni ulfinni siifaa ta'u maqaan kee barabaraan kan eebbifame haa ta'u akka nuyi gaara dhiibaan jiraanne akka nuyi ofii keenya dadhabnee yaa waaqayyo ofii keenyaan tarkaanfachuudhaan akka nuyi hin gufanne humna keenya akka deddeebinu humna afura qulqulluutiin akka deddeebinu waan nu akeekkachiisteef karaa waan nutti agarsiifteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u kanaanis yaa waaqayyo warri dadhabbii keessa jiran dadhabbii keessa waan ba'aniif edaa qofaa koo deemeen dadhabe hamma kana booda isattan hirkadha ayyaana isaatiin an deddeebi'a tulluun dura koon dhaabatu galaannis nan deebisu humnan dhabu jedhanii kutannoodhaan gara fuulduraatti waan deemaniif maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifu
akkuma kana haa ta'u yaa Waaqayyo namoonni ofiin deemanii humna dhabanii dadhabanii mudhukaan qaa Yesuusin humna afuura qulqulluu haa fudhatan haa guutaman lapheen jabaan sagalee kee dura dhaabatu qaa Yesuus Kiristoosin humnuma sagalee kee kanaatiin amma kan daakame haa ta'u dubbiin kee akka keessatti hin biqille kan ta'e kan jabaadha maqaa Yesuusin waan adda addaatiin kan guutame sagalee Waaqayyoo akka hin biqille iddoo kan dhowwate namoonni afuura qulqulluun akka hin guutaman iddoo kan dhowwate kooshiin maqaa Gooftaa Yesuusin raawwatee laphee namootaa keessaa haa soqu haa deemu maqaa Yesuus Kiristoosin wanti biyya lafaa ulfina keef hin taane kabaja keef kan hin taane namoota duubatti kan harkisu dingat qaa Yesuusin sansalanni isaa hanciccite haa ta'u hidhaan isaa maqaa Gooftaa Yesuusin kan ciccite haa ta'u yeroo kanaa jalqabe maqaa Yesuus wanti araada ta'e wanti atiin jaalan wanti fedha keef hin taane wanti ulfina keef hin taane namoota baay'ee duubatti harkisaa kan jiru namoota baay'ee qabee kan jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma biraa citee kan hafe haa ta'u keessaa luqqifatanii haa ba'an keessaa humna argatanii haa ba'an Matoya jina masakatora laba jina magadias in kadhanna Waaqayyo hin danda'a Leva yasakatuba jina mazana magantora jena mahadias Legeno mazanu matiba jene megentora bahajina maskalaviga na magahadias maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin Kristiyaanota baay'ee duubatti kan harkisu siistami biyya lafaa kana qilleensarraa kan hojjetu afuura hamaa biraa kan ergamu karaa miidiyaalee adda addaa yaada namaa qalbii namaa kan haxu maqaa Gooftaa Yesuusin namoota bitee jirurraa namoota qabee jirurraa amma kan cite haa ta'u sa'aatii kanaa jalqabe guyyaa kanaa jalqabe kanaan moomanii kan jiran kanaan qabamanii kan jiran maqaa Yesuusin hidhaan kun isaanirraa haa citu qabaa kana jala haa ba'an waanjoo kana jala haa ba'an cabirraa maqaa Gooftaa Yesuusin Maiglovina satorra jena mahadias Legana zano yoshokoto barivania zigantora jena maadias Legina mazanu ravina masakota bejini migantoria genius I glovina mazano kentere bejina mastakila venia diga maqaa Yesuusin ija namaa qabdanii kan jirtan gurra namaa qabdanii kan jirtan yaada namaa qabdanii kan jirtan sammuu namaa qabdanii kan jirtan namoonni kan geeddaram namoonni yaada Waaqayyoo keessa kan gal namoonni ulfina Waaqayyoo keessa kan gal kan hojjetan maqaa Gooftaa Yesuusin waraanamaa humni digimti humni xinqola humni muarti humna smaati maqaa Gooftaa Yesuusin humni xibaartuu amma kan cabe haa ta'u maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u sammuu namaa gadhiisaa yaada namaa gadhiisaa jireenya namaa gadhiisaa qalbii namaa gadhiisaa ambiya lafaatiin sammuu namaa fuutanii kan sokkitan yaada namaa fuutanii kan sokkitan Microfita sikantora jina ma adiani gas. I glovi sakito rava jina gantola vena mastakidia ni magahadias. Grovi sakintula vegina masakita kondare vagina ma adias. I glove sekentore vegina magantoria jina ma adias. Maqaa Gooftaa Yesuusin gadhiisa. Dukkanni sammuu namaarraa soq magaalaa kan taate aguuggii sammuu namaatti kan taate maqaa Yesuusin dhaloonni hubataan akka hin jiraanne kan gootu dhaloonni hubachaa akka hin jiraanne kan gootu humna du'aa ka'uu Yesuusin sammuu namootaa gadhiisi yaada namootaa gadhiisi qalbii namootaa gadhiisi si abboomeera tooftaa adda addaatiin kan hojjettu karaa namni nu wanneen kan hojjettu
كرانا ما في قلين كانوا جد إرجما أفور حما أما يروكنا شك سمود ألوتات الرا شك ميرا ألوتات الرا شك ياد ألوتات الرا أي يسوع شك أي يسوع شك هركي سمود ألوتات كيسا باي ياد ألوتات كيسا باي ياد بوليسا كيسا باي ياد بوليتي كيسا باي مكاغوف تا يسوع شيت 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 أزالو بجيتا بيسوع دم مكاغوف تا يسوع ميكروس تكي فاكانتو باجينيا دواكن غوتن سمونما موني سغلي واقيو بكم بيتامني كان غوتن أكن جالن كان غوتن أكن إيبون كان غوتن ولفينا واقيو أرجوج على ولفينا بيجلفا أكن إيبوتن كان غوتن دفا سمونما جت إيشا إن دندئنا سمو بلوتان دندئنا سمو من توتان دندئنا قفتا قلن نسيفاتو كنا هندما وانغوتوف ألفات جالتين وامت أراركيتي نوامت أما سمنكي كيسا واللالو تتاني أكجران تون تاني ياواك أيو ورهو بتنيد الدبين أكنو يتانوف ساعتي كناجل كبشي كردا أراركيت الراغن كي أموتا ياواك أيو غوفتا دميميسا كيسا دبي أجران أكسان إفا كيسا دبي أكسان غرغارتوف وانا الددان كبماني كرالما تاني ياواك أي ميلا توكو منكي كيسا كنجران ميلا لما نكسان دابتا نكتي غرغارتوف ساعتي دبي كانت أغان الراجل كبي خمنكي راغن كي humna sagalee keetii irraa kan ka'e jijjiiramuun jireenya isaan irratti akka ta'u waaqayyo na geeddare akkadhan jijjiiramuu akka isaan jalqaban karaa jijjiiramuu irra akka isaan bu'an xurree jijjiiramuu irra akka isaan bu'an ayyaanni kee isaan hagargaa humni kee isaan hagargaa harki kee isaan hagargaa irreen kee lafatti qabamanii jiran keessa haa dhoqqee yaa waaqayyo akka supheetti isaan qabee jiru keessa harki kee butee isaan haa baasu hamurteessa lakki waaqayyo naa wayya lakki jireenya naa wayya lakki ulfina waaqayyo naa wayya jedhanii hamurteessa nam amma hamurteessa lapheen isaanii kan qaban lapheen isaanii kan cufame maqaa Yesuusiin habanam idaan yeroo dubbii kee dhageesse yaa waaqayyo dubbii keetiin keessi ishee akka tuqame lapheen ishee akka tuqame lapheen ishee akka jijjiirte bigee kanaan laphee dhalootaa jijjiiri atakkasitti saba keetiin laphee dhagaasin keessa nan baasa laphee foonii moshiniif nan kenna ittiin jette sinan geeddara ishinan jijjiira ittiin jette akkuma kana yaa waaqayyo karaa raajicha Isqeel bishaan qulqulluu bishaan taliila sinitti nan facaasa isinis qulqullooftu ittiin jetteerta maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee nama qulleessu dhaloota kanarra habu dhaloota kanaaf haa dhufu namoota waan adda addaatiin qabamanii jiran irra haa dhufu namoota yaa waaqayyo raaree adda addaa keessa jiran butee akka inni baasuuf sin kadhadha lis karoofati paajenama adiya aizanno topa jessa kita compra adiani magantoria jenema adias la riva sakantuma yasheke tora bagani mazanoma ajena magadias glavina mazantora vagina mastakila vegen tortajana magaroba jenema adias Jali krahado sakita venia mosa kentorra ajina magandoria. Blari sakatuya jina ma adias. Saul Samuel Brakuma demen. Lawaq ayo afura kerra fidde yaada garasa ka geddart. Amonni kun iddo adda addaa qobaasaan jiru. At garu wajjin jirta. Samuel biratti miti yaada isaa kan jijjiirte qobaasaatti ati isa argatte. Yesuusin gola adda addaa keessa kan jiran amma iddoo adda addaa keessa kan jiran akka isaan argattu hafuura qulqulluudhaan akka isaan argattu yaada isaanii akka isaan geeddartuuf maqaa Yesuus Kiristoos dhaabbannaa isaanii akka jabeessitu maqaa Yesuus isin kadhadha dhuguma isin kadhadha bantiiwwan Waaqaa irratti habanaman hidhaarra jiru kan irraa nyaatu
هم نكرهبو هم نكرهبو هم نكرهبو ماي غلوفاتا سكوبر أدانياس شيرا لا سكتي باجينا ما أدياس فيوشيك أما شيرت أرجيت أفرت أكلو دبينك أما فينا أفرت أرجن أما فينا أفرت أرجن أما نكا أفرت أرجن أما جد درمو أفرت أرجن ماي كانتوريا دياس أي غليفا سكيتو باجينيا أي موزون توراجينيا لبس أنجران ألفنا نقبض ألفنا نقوتم دكاني من ساعته حسوق بقى يسوعين غلبان كوشي هم نبيد أفورك القلوتين أما كان نياتا مياتا سمونا موتا كيس حياتا شارنا موتا كيس حياتا جرينينا موتا ترحا نياتا منذ ما ستريسه يوتولا كي مالي جراچون نندين يو غرغارسه كي ماليو ما گوچوسين نندي أنا ماليو ما گوچون نندي سنجت هم توسي ماليو ما گوچون نندو كناف يا واقيو نندت دبه ta'uun barbaada waaqayyoo finjiraachuu barbaada jijjiirameen jiraachuu barbaada garuu nan dadhabe kan jedhan yaa waaqayyo raaree keessa dhaabatanii kan bo'an yaa waaqayyo gooftaa akka manqudhaa kan jedhan roosa galee kee dhagaan yaa waaqayyo itti dhaga'ame keessi isaanii baay'ee kan gaddu ati kanaa jalqabee maqaa Yesuusin humna keen haguutaman humna keen haguutaman dingata akka nama irriibaa ka'u waan itti qabamanii waan itti liqimsamanii jiran keessa habaan قاغوفتا يسوع كريستوس غارينا تفكاته يوتا داني حمادا حمادا اما موكيسا بائر واقيو كيسا نباز هم جدان قاي يسوع كيسا هبا اتي بوتي باز شيطان قلمات كن قوبس شيطان كيور اف كن قوبس شيناساني بليسوف كن قوبس قاي يسوع كريستوس اكتي برارتو شنكرت كنا كي باتني تجراني يا واقعي غوفتا أكيكني كي تورجرو إرجع كي باتني تجراني جد بني كنجران ملوكني كنجران أبدي كذا كنجران سجلين كي أكو مجرو رواق أيون أبدينا إيجاتن غرو هم نساني خنارا أكو مجرو بقى يسوع هم كله ديمان على هم كله جراتن على هم نساني كتي حارسيتو لفكو فنجراني كتي كاستوف بقى يسوع شينكران أي كروس تكيفا شيكا سكيدنا ما أيه Ailora vasikandola vina ma andora jena ma adias. Gargariati. Lafani kan jiran. Maqaa Yesuusin hajabaat. Ana hundumaaf galanni sifaatu. Ati amanamaadha. Warra sitti amanatan hin gattu. Baduu kooti. Hafuu kooti. Dadhabee hafuu kooti. كون دتبه كان جدًا ساعتي كان عجل كبي هم يا أرجتن أقول إنساني حجبات حديما ها تركمفت بقى يسوع كريستوس يا واقعي إلياس لفظ دي كودته كاستي أك أدمست كايوكي كوركي أكرتراوت كرامن لدونا ويا كان جدًا وتون تاني يا واقعيو إجساني بنامي قاغوفتا يسوع كريستوس أكيكا كيك أرجن غاكيرا وچوداف سغنتا كيرا وچوداف فولدرت تكديمن إسانغركا ياسيون كاي إمسي إفنيكي لفيرا أكتين جد قا يسوسين سغالي كنا غرسان رتا دغا سغالين كون كيس سان تلغام كايبس كانت دينغت غما كير غيت بيتروس من يدا كيسا ان دوكن سنا كن ايفه واقيو غما كيس كاي كوبيكه خاد خدت كاودو فتكه اكاتينجل بيتروس كدر كانفته لارتوس كاماجينا ما ادياس الرسي غاتران هندما براك دربي البلوني صدر كان شوفه منيس أوفيسان بيكني أكبر من دينغة والنسان كابيجرو هم ندابه بل تشوفه ميجرو تراسان تيبنامه دلا دريبال لا تسواك إفتا إتسجلته إفتا إتون فينا كيف جراتا نتكسام بان مكاغوف تاي يسوع سكرته أتي أمانامار كنا وانغو تفلفات مكاين كي بيفو
ayyaana kee waan nu baay'istee ulfaadhu dubbii kee kan dubbadhu waan na gargaarteef galanni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu ulfaadhu kabajamu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Dhiifama baay'ee daqiiqaa dheeresseera. Daqiiqaa 30 fi 40 irra kan caalu dubbachuun barbaanne irra garuu sagantaan kan Waaqayyooti akeeka kan Waaqayyooti. Kanaaf suutuma yaa dhaggeeffadhaa gooftaan isin haa eebbisu eebbifama.